Ashama daawwattoota keenya kabajamoo jaalatamoo qophiin keenya akkuma itti fufetti kan jirudha. Ammas qophiin keenya paartiitti aanurratti iddoo irratti dhaabbanneerra kan qabanne dhufne jechuudha. Kanaaf subscribe, like, share godhuudhaan chaanalii keenya kana ol guddisaa akkasuma nuus jajjabeessaa isin jechuu barbaanna. Kanaafuu gama qophii keenyaatti gabaabumatti haa dabarru. Hayyeega daawwattoota keenya kabajamoo fi jaalatamoo qophiin keenya kan har'aa koorsii haarawaa jechuudha kan waggaa sadaffaa dhumaati irratti jechuudha kan isiniif kennamudha. Inni kunis financial management 2dha jechuudha. Paartii waanis keessa deddeebinee ilaallee turre jechuudha. Xumuruu baannullee keessatti ni xumurra waan ta'eef garuu amma chaaptarii kanarratti chaaptar 1 irraa eegalla jechuudha. Dividend policy and theory. Dividend imaammata isaatii fi theory yookaan iskoolaaronni maal akka jedhaniin dividendii kanarratti kan ilaaluudha jechuudha. Dividend jechuun kanaan duraas ilaallee turre jechuudha barnoota garaagaraa keessatti jechuudha. Dividendiin returns jechuu ni dandeenya jechuudha. It is a return or a reward. Badhaasa yookaan kennaa yookaan wanta nuti tirfeeffannee profitability irraa argannu dividend jennaan jechuudha. Garuu akka galumsa financial management jechuudha. Dividend means it refers to a reward or a cash or otherwise a company gives to its shareholders. Dividend yeroo jennu jechuudha. Akkuma jenne reward yookaan badhaasa jechuudha yookaan kaashiidha. Karaa biraatiin garuu kaampaaniin tokko jechuudha abbootii aksiyoonaa isaatiif kan kennu agarsiisudha jechuudha. Dividendiin kun maal keessatti kan fayyadamudha jechuudha abbootii aksiyoonaa keessatti kan fayyadamudha jechuudha. Akka galumsa isaatti jechuudha. Abbootiin aksiyoonaa kun jechuudha kan ittiin dhumoggaa irratti fudhatanidha jechuudha. Abbootiiwwan aksiyoonaa fakkeenyaaf baankiiwwan keessa yoo kan laallu ta'e cooperative Oromiyaa keessa haa ta'u commercial bank of Ethiopia akkasuma Awash bank haa ta'u isaanowwan kun abbootii aksiyoonaa of jalaa qaban jechuudha. Abbootiin aksiyoonaa kun dhumoggaa irratti wanti isaan fudhatan maal jedhama? It is a dividend jennaan jechuudha. Dividend jechuun haala kanaan ibsama jechuudha. And the others dividend can be issued in a various forms such as cash payment, stock or any other forms. Ammallee dividend yeroo jennu jechuudha bifa adda addaatiin kan akka kaffaltii maallaqaatii jechuudha. Kaffaltii maallaqaatiin jechuudha. Akkaataa ittiin kaffaltii kannan jechuudha. It is cash payments. Kaffaltii maallaqaatiin kaffalamu jira. Yeroo dividendii waggaa dhumaati irratti jechuudha. Yeroo kaampaaniin sun wanta tokko argatu haala adda addaatiin kaffala jechuudha. Inni tokko kaffaltii maallaqaatiin cash paymentidhaan. Inni kaan the stocks aksiyoona kennuudhaan jechuudha. Fakkeenyaaf aksiyoonii birrii 1,000 kan banaa tokko yookaan qabaatu ta'e namni kun birrii 1,000 fudhachuurra aksiyoonni sun kan birrii 1,000 akka isaaf dabalamu godhachiisuu danda'a jechuudha. Maaliif yoo hanqinni maallaqaa kan jiraatu ta'e jechuudha. Bifa aksiyoonuma sun irratti dabaluu fi parsantiidhaan ta'uu danda'a jechuudha. Akkasuma bifoota adda addaatiin kan dividendiin kun kennamuu danda'udha jechuudha. And there are a company dividend is decided by its board of directors and it is required the shareholders approvals. Dividending jechuudha dhaabbata tokko jechuudha yookaan dhaabbata kan boordiin daayirektaraa jechuudha isaatiin yoo ta'u hayyama abbootiin aksiyoonaatiin barbaadanii kan kaffalamudha jechuudha. Boordiin kun jechuudha. Boordiin daayirektaroota bifa maallaqaatiin immoo bifa aksiyoonaatiin immoo bifa kamiin bifa ammallee boondiitiin illee danda'ama jechuudha. Boondii siif kennuudhaan jechuudha kan dhala qabu wajjinis ta'uu danda'a jechuudha. Maybe karaa kanaanis kennuu fi danda'a jechuudha. Haa ta'u malee kaampaaniin tokko jechuudha dividendii kaffaluun dirqama miti jechuu isaaf. Yeroo kana jennu yeroo hunda dividendii irratti hin xiyyeeffatu. Yoo fedhe invest godhu wantoota biraa keessatti jechuudha. Wantoota akka gamoo ijaaruu haa ta'u wantoota biraatiin ijaarsee qabeenya isaa guddifachuudhaaf
gama biraatiin akka abbootummaa qabeenya biraatiin akka isaan taasisuu godhachiisuu danda'a jechuudha. Qofa dividendii qofa kennuudhaan kan kennuu miti jechuudha abbootii aksiyoonaatiif kaampaaniin tokko jechuudha. Akkasumas dividendii jechuudha yeroo baay'ee bu'aa dhaabbatichaa abbootii aksiyoonaa isaa waliin qooduu keessaa tokkodha jechuudha. Bu'aa argame san keessatti jechuudha abbootii aksiyoonaatiif kan wanta qoodamu keessaa inni tokko dividendii jennaani jechuudha. Dividend means it is after paying its creditors. A company can use part of whole of a residual profits to reward its shareholders as individuals. Dividend yeroo jennu jechuudha malee qooda yookaan bu'aa galii fi bu'aa fi galii jechuudha qabame kan dhaabbanni tokko abbootii aksiyoonaatii fi aksiyoonaa qofaaf kan kaffaludha jechuudha. Bu'aa argame san jechuudha. Erga maal ta'e jechuudha? Erga after paying jechuudha. Erga qooda bu'aa kana kaffalee booda jechuudha. Yookaan argatee kaffaluudhaaf deemu jechuudha. Kireeditarootaaf jechuudha. Yeroo kana inni meenyuuf kaffaluu danda'a jechuudha. Abbootii aksiyoonaa qofaaf kaffaluu danda'a jechuudha. And however, when a firm faces cash shortage or when it is need cash for reinvestments, akkuma jalqaba jenneetti jechuudha. Kaampaaniin tokko jechuudha bu'aa argamsiise sanirratti galiin qabame yoo kufaate jechuudha yookaan yoo shorteejiin irratti kan qunnamu ta'e galiin sun daldalatti deebi'ee invest gochuu yookaan akka qooda fudhattootaatti abbootii aksiyoonaatiif kaffalamuu danda'a jechuudha. Hanqinni tokko irratti dhufe jechuudha haala waliigalteetiin invest gochuurraa haa ta'u yookaan maallaquma sanuu dividendii argame san aksiyoonaa abbootii aksiyoonaatiif kaffalamuu kan danda'udha jechuudha. Haala kanaan dividendiin argama jechuudha. And the others, the dividend is a profit of a firm which distributed among shareholders as the return on stock investments. Dividend yeroo jennu akkuma jalqaba jennetti malee inni kun profit ta'uu isaa beekuu qabna. It is a positive cash or positive reward siidha jechuudha. Badhaasa positively ta'e jechuudha. Kan dabalatanuuf ta'uudha malee kan nurraa hir'isuu miti jechuudha. Abbootii qabeenyaatiif kan distribute ta'uudha jechuudha. Among shareholders abbootii aksiyoonaatiif as the returns yeroo isaan returning dhufu jechuudha. For after years yookaan yeroo waggaa dhumaata irratti yeroo calculate godhamu profitiin argame kan eenyuuf distribute ta'a jechuudha. Shareholderootaaf returning kun distribute ta'a jechuudha. Karaa biraatiin ammas yeroo kana net income or profit generated by the following firms. Yeroo bu'aa qulqulluu argannu yookaan profitii argannu jechuudha generate godhuu qabna qabeenya kana. Akkam godhuu qabna haala jiruun jechuudha. Haala sadiin armaan gadii kanaanii dividendii tokko bakka qubsiisuu dandeenya jechuudha. Dividendiin keenya yoo increase ta'e jechuudha market price of the share are increases takkitti wanni beekuu qabnu yoo dividendiin keenya dabalaa dhufe maallaqni nuti dividendii waggaa waggaan argannu kaampaaniin keenya dabalaa dhufe shareholderii yookaan aksiyoonni keenyas magaalaa irratti dabalaa dhufa jechuudha. Market price of the shares are increases. Maaliif it is wealthy maximization ta'aa jira jechuudha. Qabeenyi kun dabalaa dhufu jira jechuudha. Fakkeenyaaf yoo ilaalle akka Itoophiyaatti jechuudha commercial baankii fi Awaash baankiin baay'inaan dividendii guddaa argatu jechuudha. Fakkeenyaaf Awaash baankii keessatti aksiyoonaan bitanna jennee yoo achitti deemne jechuudha. Gatiin aksiyoonaa Awaash irraa bitannuu fi gatiin aksiyoonaa baankii haarawaa uumamaa jiraniit irraa binnu garaagaraa jechuudha. Gatiin aksiyoonaa Awaash irraa bitannu ol aanaadha jechuudha. Maaliif yeroo hunda dividendiin guddachaa waan dhufuuf tirfiin isaa guddaa waan ta'eef sheerii kana keessatti aksiyoona kana keessatti lakkuma dividendiin guddachaa dhufuun aksiyooniin kaampaanii saniitis bal'aa yookaan wealthy maximizations ta'aa jechuudha. Kanaaf qabeenya guddaadhaan kan gurguramudha jechuudha dividendii yeroo kana jechuudha.
Kanaafuu yeroo dividendii argannu karaa kamiin distribute goonaa kan jennudha jechuudha. Isaan armaan gadii kana keessa karaawwan ittiin dividendiin yeroo argannu jechuudha distribute goonu keessa karaawwan sadeen kanaan ilaaluu dandeenya jechuudha. The first, retained all profit for business expansions or new investments. Retain godhuu qabna jechuudha yookaan invest godhuu qabna. All profits bu'aa argannu hunda invest godhuu qabna jechuudha for business expansions. Business keenya babal'ifachuudhaaf yookaan for new investments. Investmentiiwwan garagaraa haaraa irratti hirmaachuudhaan kana jechuudha yeroo wanta haaraa irratti invest goonu jechuudha. Wantoota akka gamoo haa ta'u wanta haaraa irratti yeroo invest goonutu baay'ee ta'a jechuudha. Akkasuma business keenya irratti expansion godhuudhaaf branchii haa ta'u wantoota garagaraa irratti babal'isuudhaan expansion godhachuu dandeenya jechuudha. Karaa ittiin argannu keessaa inni tokko kana jechuudha. Bakka kanarratti namni miidhamuu danda'u abbootii aksiyoonaa hiyyeessa ta'anidha yookaan miskiina ta'anidha jechuudha. Abbootiin aksiyoonaa hundi wal qixa miti qabeenyaan. Kan keessaa gad aanaatu jira, kan keessaa olaanaatu jira jechuudha. Isaan kun jechuudha yeroo dividendii fudhatan wal qixaas hin fudhatan waan ta'eef namoonni garii kan abbootii qabeenyaa amma tirfiin isaan barbaadan aksiyoona san qofa irratti miti wantoota biraa hojjechuu jiran investmentii biraa keessa garuu miskiinni yeroo investmentii tokkichaa kana qofa kan qabus jira jechuudha. Karaa kanaan asirratti inni miidhamaa jechuudha. Maaliif dhuma waggaa irratti dividendii argame business irratti expansion godhuu fi investmentii haaraa irratti baasu waan ta'eef karaa kanaan ni miidhama jechuudha. And the second are paid all earned or all earning as dividend to shareholder. It's there is no investment opportunities. It is paid all earnings as dividends. Dividend arganne hunda maal godhuu qabna jechuudha. Paid kaffaluu qabna jechuudha to the shareholders abbootii aksiyoonaatiif jechuudha. Isaan kun amma asirratti abbootii aksiyoonaa hiyyeessa ta'aniifis asirratti baay'ee kan isaaniifis riizaaltiin argamudha jechuudha. Asirratti positive riizaaltii qabaaf jechuudha isaaniifis. There is no investment opportunity. Yeroo carraan invest godhuudhaa dhabame jechuudha. Fakkeenyaaf naannuma Itoophiyaa kana keessa naannoleen garii keessa nageenyi hin argamu. Iddoo nageenyi itti hin argamne keessatti invest godhuudhaaf carraan ni ulfaata waan ta'eef no opportunity for investment that areas. Yoo naannoo san keessatti investmentii godhuudhaaf namatti kan ulfaatu ta'e maal godhuu qabna jechuudha. It is paid all earnings dividend to shareholders. Abbootii qabeenyaatiif shareholderii waggaatti arganne sun hunda parsantaa 100 asirratti immoo dividendiin parsantaan 100 abbootii aksiyoonaatiif kaffalamaa jechuudha. Dividendiin argamu hundi parsantaa 100 isaa jechuudha. Invest waan hin gooneef jecha dividendiin argamu hundi kan kaampaanii keenya argate hundi shareholderiidhaaf kan distribute ta'udha jechuudha. And the others is how to distribute the net income or dividends for last years. There are paid some portion as dividend and some portion become retained. Asirratti yoon ilaaltu hammi tokko profitiin argamne jechuudha. Portioniin argame yookaan earning profitiin argame kun jechuudha. Paid to dividends. Dividendiin argame kun jechuudha. Eenyuuf kaffalamuu qaba jechuudha. Abbootii aksiyoonaatiif kaffalamuu qaba jechuudha. The some portion as dividends as paid to the shareholders. Abbootii qabeenyaa yookaan abbootii aksiyoonaa saniif akka kaffalamu taasisuudha. Some portion become investment or it is retained. Hamma tokko immoo investmentii irra oolchuudha jedha. Asirratti miidhaan asirrattis kan argamu abbootii aksiyoonaa hiyyeessa ta'an irratti jechuudha. Asirrattis maaliif yeroo abbootiin aksiyoonaa kun hamma guutuu isaan arganne jechuudha yookaan walakkaa ta'uu danda'a jechuudha haala waliigalteetiin. Kanaaf yeroo kana argatan hammi xiqqaan argame san maal godhama jechuudha. Investmentii irra oolaa fi
achumaan investimentii rooluun sanis baay'ee barbaachisaa ta'e hiyyeessaaf garuu dhiibbaa irratti gaggeessaa jechuudha. Asirratti waan xiyyeeffate yookaan asirratti waan qabatee jiruuf jechaadha. Kanaaf karaawwan sadeen kanaan kaffalamuu danda'a jechuudha dividentiin. Inni dura maal jennee akkuma argame jechuudha. All paid are to the shareholders jennee jirra jechuudha. Tokko guutumaan guutuutti shareholderiidhaaf kaffaluudha. Inni kaan immoo business expansion or new investment irratti retain godhuudha yookaan baasuu qabna jechuudha karaawwan kana. Inni kaan immoo some are to the shareholders, some are to the retainers. Karaawwan sadeen kanaan kan ittiin investmentiin ilaalamuu qabudha jechuudha. Hayyeega daawwattoota keenya kabajamoo fi jaallatamoo qophiin keenya kan irraa kana fakkaata jechuudha. Akkuma isinitti toletti abdiin ifirraa qabam viidiyoon kun yoo kan isinitti tolu ta'e garuu like share subscribe godhuudhaan miseensa keenya ta'aa. Wanti jechuu barbaanne jechuudha. Barnoota kanarratti baay'ee xiyyeeffannaan keenya ni laaffata. Sababni waan ta'e hin beekne wantoota akka siyaasaa haa ta'u wantoota biraa keessa yoo kan gallu ta'e baay'een isaanii ni daawwatu jechuudha. Garuu wantoota akka barnoota kanarratti xiyyeeffannaan isaa gad aanaa agarsiisaa jira jechuudha. Kanaaf baay'ee barattoonni chaanaaliin kun isinii fi chaanaaliin kun kan barnootaati. Kanaaf chaaptarii kana eegallee jirra jechuudha. Koorsii kana kabiraa bakka irratti dhaabbanne irraa hagee walitti deebinutti qophiin keenya kanuma fakkaata. Nageetti isiniin jechuu barbaanna.